Bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaaf jaalalaas naa qabdachaa GMN miidiyaarraa har'a qophii addaadha kan qabannee jiru. Qophii keenya immoo adda maaltu godha kan jechisiisuu fi hundeeffama miidiyaa waggaa tokkoffaarrattidha kan argamnu. Nus kana sababeeffachuudhaan qophiilee bashannansiisoo, bohaarsoo fi barsiisoodha kan qabannee jiru. Aga xumura qophii keenyaatti nu faana turtan irraa baratti jenneedha kan abdannu. Ammallee turtii keessan nu waliin haa ta'u. Maarreen egaa qophiileen keenya hedduudha. Isaan keessaa muraasa yoo isinitti hime sagantaan keenya jalqabaa heebbaan isaa qama lammaffaa irratti haasaan gabaabaa karaa daayirektara GMN miidiyaa karaa dargaggoo Rabbiraa Leenjisoodhaan darbaa sadaffaa irratti immoo sagantaan keekii muriinsaa illee ni jira. Arfaffaa irratti sagantaan bashannansiisaa karaa gaazexeessitoota GMN miidiyaan kan qophaa'e illee ni jira. Shanaffaa irratti immoo dorgaa dorgeen qophaa'edha kan jiru. Kana nu daawwachuudhaaf aga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Hayyeen egaa jalqaba irratti heebbaan isaa qama. Mee namni fedhaan eebbisuu barbaadan isin keessaa nama tokko olima keessan affeeraati. Duraan dursa na offolchaadha. Waaqayyo guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana akkasitti jirraa miidiyaan karaa dirree hora Finfinnee dhufe waggaa tokkoffaa isaa kabajuutu baay'ee guddaa natti dhaga'ame. Baga kana sigee kana caalaa immoo jirraa miidiyaan waggaa har'aa sadarkaa kanarra ga'e waggaa lama waggaa sadeen har'a ija uummata Oromoo ija uummata sabaaf sablammii hunda bira akka ija ta'u abdii guddaa qabnaa. Jajjabaadhu si bira jirraa jechuun barbaadan. Ayyee kan nagaan oolchi nagaan nu bulchu. Waaqni biyya keenya nagaa haa godhu. Namaasaa nagaa haa godhu. Alaamanni nagaa. Nama maatii nagaa. Egaa har'a kan argamnu hundeeffama GMN waggaa tokkoffaadha. Hundeeffama GMN waggaa tokkoffaa sababeeffachuun warra asitti argamtan hundinuu baay'ee gammadan jechuu fedha jalqabarratti. Akkasumallee GMN imala isaa tokko jedhee waggaa tokkoffaa isaa irratti argama. Kanaaf GMN illee miidiyaa dhaloota darbu rabbi haa godhu. Waaqni haa godhu. Isinillee maatiin akkanatti asitti argamtanii maatiin GMN asitti argamtanii sagantaa sirna eebbaa kanatti argamtanii hirmaannaa gootaniif isinillee guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Galatooma. ከበሩ ወለዱ በሀብት በዝና በሁሉ ነገር ከፍ በሉ አሸብርቁ። Egaa maanguddoota keenyaan nama heebbaataa ittiin jennaani har'a kan argamnu hundeeffama GMN miidiyaa irrattidha. Nus egaa akkuma dura kaasnee kana sababeeffachuun qophiilee bashannansiisoo hedduudha kan qabannee jiru. Kanatti aansuudhaan immoo dargaggoo qaxalee daayirektara GMN miidiyaa kan ta'e Rabbiraa Leenjisootiin haasaa gabaabaa kan dhageenyu ta'a. Aga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Kabajamtoonni lafeen dugdaa dhaabbata GMN gidduu keenyatti argamtan hundi keessan gaazexeessitoonni afaan Oromoo riippoortaroonni Amaariffaa hundi keessan baga guyyaa kana waliin geenne baga guyyaa har'aa geettan anaa dhufu isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan kabajamoo manaajara sooshaal miidiyaa keenyaa obbo Saamu'eel itti aansuudhaan biraandara dhaabbata GMN abbaa kaampaanii Olit Teekinooloojii gidduu keenyatti ka argamu obbo Dararaa Tasfeetiin anaa dhufuu baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Egaa dhaabbanni tokko dhaabbata kan ta'u keessattuu miidiyaan miidiyaadha kan jedhamu qaama miidiyaa san duuba jiruuni. GMN TV jedhamee kan waamameef ogeeyyiidhaani. Ogeeyyiin kun hundumtuu dhaabbata kana keessatti warri jalqabarraa kaatanii turtanis ta'e warri dhiyeenya dhuftan hundumti keessan dhaabbata kana bira galata guddaadha kan isin qabdan. Isin lafee dugdaa dhaabbata GMN baga guyyaa kana waliin geenne baga guyyaa kana nagaan geettan anaa dhufuu irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Dhaabbanni GMN dhaabbata waggoota imala waggaa afurii ol ulaagaa tamsaasa kallattii yookiin ulaagaa miidiyummaa yookiin televezyiinummaa guutee eeyyama seeraa ergaa fudhate waggaa afur lakkoofsiseeti kan inni jiru. Egaa dhaabbanni kun immoo ifatti iddoo aangoonni mootummaa ministeeronni garaagaraatii fi hoogganoonni sadarkaaleewwan federaalaatii haga sadarkaa naannootitti irratti argamanii dhaabbanni kun ifatti hojii jalqabe waggaa tokko.
Hoggaan tokko isaas hagayyi torba guyyaa hundeeffama isaa jedhamee iddoo qaamoleen adda addaa miidiyaaleewwan gurguddoo biyyattii dabalatee argamanitti ifatti kan inni hojii jalqabe. Guyyaa kana sababeeffachuudhaan egaa guyyaa har'aa hagayya torba hundeeffama isaa hoggaa tokkoffaa yookiin ifatti iddoo keessummoonni garaagaraa argamanitti hojii jalqabe sababeeffachuudhaan har'a kabaja JMN yookiin umurii isaa hoggaa tokkoffaadha kan nuti kabajaa jirru. Guyyaan kun edaa guyyaa akka salphaatti as gahamee miti. Dhaabbanni JMN bu'aa bahii hedduu keessa dabreeti kan inni as ga'e. Haga isaaf danda'ametti miidiyaa osoo saatalaayitiitti hin bahiin saatalaayitii miidiyaalee biraatirraa fayyadamuudhaan sadarkaa sooshaal miidiyaatitti miidiyaaleewwan adda addaatiin dorgomuudhaaf tattaaffii gochaati kan inni ture. Umurii isaa hoggaa tokkoffaa kana keessatti dhaabbanni kun haga kana tattaaffii kan godhe hoggaa lamaa sadi immoo itti dabalee osoo kan hojjetu ta'e umurii hoggaa lamaa sadii gaafa qabaate JMN sadarkaa akkamiitirra jira garamitti deemaa kan jedhu immoo hunda keenya kan wal nu gaafachiisuu miti waan jirudha waan ta'eef tattaaffiin keessattuu ogeeyyiin keenya aantummaadhaaf isin dhaabbata kanaaf qabdan galata guddaadha kan isin qabdan keessattuu akka addaatitti galanni ani JMN keessatti galchuuf ogeeyyiidha. Hojii bareedaa tokko duuba kan jiru ogeessa biraandara dhaabbata keenyaa dabalatee kaameraa maanonni Daawit Tashoomaa Yaadasaan irra hedduu akka addaatitti namni JMN keessatti galateeffatu Daawit Tashoomati. Dhaabbata kana dhaabbata godhee dhaabbata kana sadarkaa barbaadamutti kan hin oofe ogeessa kana ogeeyyiin hundumti keessanuu gahee guddaadha kan qabdani. Hojiin dhaabbata kana hojii gaazexeessaan tokko hojjete bareechuu kan danda'u ogeessa waan ta'eef ogummaa JMN haga ammaa turetti gaazexeessitootaa fi ogeeyyiiwwan jajjaboon duuba jirtan kun galanni keessan karaa maqaa JMN'n dachaadha. Kana olitti immoo cimnee waliin ceenee akka hojjennuuf JMN yoo rabbi jedhe umurii isaa hoggaa tokkoof baatii 6 baatii 5 keessatti gar saatalaayitiitti bahee kan arginu ta'a. Rabbi waliin kunis immoo jajjabina tokkoon keenyati kan ilaallatu. JMN saatalaayitii mataa isaatiin hojii gaafa jalqabe har'a sadarkaa sooshaal miidiyaatitti amma kana kan hojjete sadarkaa saatalaayitii mataa isaatiin immoo yoo ba'e kana ol dachaadhaan ogeeyyii hedduu dabalatee hojii qulqullina qabuu fi akkuma maqaa isaa miidiyaa afaan 8tiin hojjechuudhaaf eeyyama seeraa fudhateedha. Miidiyaan kun immoo tamsaasa televezyiina qofa osoo hin taane laayisansii yookiin eeyyama seeraa gaafa broadcasting irraa fudhatu miidiyaalee sadiin kan inni fudhate tokko jirraa poosti kan jalqabne miidiyaa maxxansaati. Sadeessoon miidiyaa FM'dha. Jirraa FM'n yoo rabbi jedhe 2017 jalqabuudhaaf yaalii ni goona. Ogeeyyiin kun ka miidiyaaleewwan kana sadaniifuu lafee dugdaati isin. JMN yookiin televezyiina kana qofaaf osoo hin taane jirraa poostiidhaafis isin lafee dugdaati. Jirraa FM dhufaa jiruufis isin lafee dugdaati. Akka addaatitti immoo jirraa miidiyaa niitwoorkii televezyiiniidha saatalaayitii mataa isaatiin bahee tajaajila silaa hundaa'eef sana tajaajila kennuu barbaadu sana akka kennuuf gaheen tokkoon keenya olaanaadha. Gaheen tokkoon keenya bahannu ciminii fi miidiyaa kana daraan biraandi goonee gabbaasuuf rakkoolee fi hanqinoota hedduutu jira. Rakkoolee fi hanqinoota hedduu kana keessa teenye har'a as geenyee jirra. Meeshaa muraasaan humna muraasa fayyadamne as geenyee jirra. Dhaabbanni kun immoo guyyaa har'aa ka as ga'e humna nama xiqqaatiin tattaaffii nama tokko lamaatiin kan as ga'e ogeeyyii biratti dabalatee namoonni miidiyaa kana duuba jiran nama hedduus ta'u xiqqaas ta'u miidiyaan kun amma barbaachisu haga deemuudhaa qabu hin deemne kanaa ol immoo akka deemuuf tokkoon keenya gaheen nuti bahannu guddaadha. Guyyaan kun guyyaa akka salphaatti gahamee miti. Guyyaa dhamaatii hedduu keessa tokkoon keenya aduu osoo hin jenne keessattuu ogeeyyiin gaazexeessitoonni kaameraa maanonni aduu osoo hin jenne qorra osoo hin jenne hojiileewwan adda addaa sadarkaa baadiyyaatitti sadarkaa godinaalee Oromiyaa sadarkaa Iluu Abbaaboor fageenyota godinaalee Oromiyaa keessaa kan akka Iluu Abbaaboor kan akka Karrayyuu fi kan akka Boorana kan akka Gujii kan fagaatu hin jiru. Ogeeyyiin keenya garuu haga Iluu Abbaaboritti haga Gujiitti haga Booranaatti iddoo adda addaa deemtaniiti kan isin hojjechaa turtan. Dadhabbiin keessan hamma isin dhaabbanni kun isin tajaajilu wal hin gitu. Dadhabbiin keessan guddaadha. Ammallee kanaa ol jabaannee kan waliin baanu ta'a. Isin abdiin miidiyaa kana isini miidiyaan kun abdii keessan haga ammaa kan inni dhaabbate gara fuulduraatti illee miidiyaan kun waan asirratti mindooftaniif osoo hin taane ciminaa fi jajjabina gahumsa ogummaa keessaniitii fi aantummaa ogummaa keessan qabdan irraan kamaddeedha ka gara fuulduraatti illee abdiin isaa inni guddaani. Kanaaf dubbii isinitti hin dheeressu gaazexeessaan baay'ee dubbata. Yoo irrumaa dhiisaa deemne malee yoo dubbii jalqabne hin xumuru. Dubbiin keenya jalqaba malee xumura hin qabu. Kanaaf baga guyyaa har'aa geenye kana ol rabbi warra waliin itti fufu warra waliin harka wal qabatee
ogummaadhaan bahee mul'atu rabbiin waa taasisu. Miidiyaan kun miidiyaa guddaa Afrikaati jedhameeti kan dhaabbate miidiyaa afaan 8 gabaasuudhaaf yookiin tamsaasuudhaaf karoorfatedha. Miidiyaan kunis immoo sadarkaa sanarra ga'uuf tattaaffii gochaati kan inni jiru. Kanaaf gara saatalaayitiittis ba'uuf abdii guddaan jiru. Dhaabbanni kun haga sadarkaa Itiyoo saatalaayitii waliin agriimentii hunda guuteeti kan inni jiru. Wantoota istiidiyoodhaa fi hanqinoota xixiqqoo kan akka meeshaa dabalatee waan muraasa kan nu hafatu sanas immoo inshaallah wanti hin gahamne hin jiru ni geenna ni moona hoggaa har'aa hoggaa lammaffaa GMN gaafa kabanyutti dhaabbata saatalaayitii tokkoo miti saatalaayitii 2-3 qabu taanee akka kabanyu abdii guddaa qabna ulfaadhaa horaa bulaa jajjabinni keessan jajjabina waliin keenyati. JMN dhaabbata nama dhuunfatii miti. Dhaabbata gartuu amantaa yookiin gartuu siyaasa tokkootii miti. Dhaabbata saba tokkoo yookiin garee yookiin ganda tokkootii miti. JMN miidiyaa ummataati, miidiyaa hawaasa bal'aati. Abbummaan miidiyaa kanas hawaasa bal'aadha. Ogeeyyiin miidiyaa kana duuba jiranidha. Kanaaf ulfaadhaa, horaa bulaa, dagaagaa, baay'adhaa, nama rabbiin, nama boruu, nama waliin kanaa ol ce'u nu taasisu. Ulfaadhaa. Hayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya bifa bareedaadhaan kan inni eegalee jiru. Egaa kan itti aansuudhaan immoo sagantaa bunni keenya illee geedha kan jiru akkasumas sagantaan keekii muruu jira. Gara keekii muruutti tokkummaadhaan yoo murre maal isinitti fakkaata? Boolee ya boolee, boolee ya boolee, boolee ya boolee, boolee ya boolee. Jawarra shaggar, shaggar jawarra. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya ammallee bifa ho'aadhaan kan itti fufeedha. Egaan irra JMN miidiyaa hundeeffamaa waggaa tokkoffaa irratti kan argamnu. Kan itti aansuudhaan immoo gaazexeessaan Lammiin Siree qophii dorgaa dorgee kan qopheesse qaba. Akkasumallee sagantaan badhaasaa jira. Abbootiin seeraallee nu gidduuttidha kan isaan argame. Kallattiidhumaan gara isaaniitti isin dabarsa. Ayyeegaa hundeeffama JMN waggaa tokkoffaa ilaalchisuudhaan sagantaa kabaja hundeeffama JMN irratti dorgaa dorgeenis qophaa'ee jira. Sagantaalee qophaa'an keessaa dorgaa dorgeen tokko dorgaa dorgee boodaas gaa sirni badhaasaa kan itti fufuta. Dorgaa dorgee kana yeroo gaggeessinu abbootiin murtii keenya daayirektera JMN Rabbiraa Leenjisaatii fi akkasumallee biraandara dhaabbata jirraa waliigalaatii fi abbaa teknooloojii olitti kan ta'e Daraaraa Tasfaayeen waliin jira. Isaan abbootii murtii isaan lamaanii abbootii murtiiti ammoo dorgomtoonni dorgaa dorgee kana kan dorgoman gaazexeessota JMN jidduutti jechuudha gaaffii deebiin kun kan taasifamu. Dhumarratti ammoo abbaan moohee kan injifate abbaa badhaasaa ta'a. Asumaanuu dorgomtoota dorgaa dorgee kana gaazexeessota JMNtiin carraa gaariin jaanii qophiitan ammoo qopheessee dorgaa dorgee tana qopheessee akka dhiyeessu ani Lammii Sireeti hanga dhumaatti wajjin ta'a jenna. Asumaanuu dorgomtoonni kuni dhufanii carraa kaasanii carraan kuni gaafii qaba. Namni hundinuu gaafii fudhatee gaafatamaa jechuudha. Asumaanuu sirni carraa kaasuudhaa itti fufaa jechuudha. Tokko kaasa namni. Tokkuma kaastaa tokko gaafii 3 qaba. Gaafii keessan eertanii kan fudhattan jechuudha. Hayyee. Gaafii lakkoofsi meeqa akka sigee boontuu raagaa akkasumallee abbootiin murtii gaa ni qabatu. Abbootiin murtii gaafii isaan eeran ni qabatu. Okay. Loogiin hin jiru abbootiin murtii gaa loogiin godhanii. Hayyee lakkoofsi tokko boontuudha lakkoofsi tokko boontuudha asumaan gaafii lakkoofsi tokko irra jiru boontuu gaafannaa yoo deebiste abbootiin murtii achi qaban ta'anii yoo hin deebisnes kan hin qabamne ta'a jechuudha. Asumaanuu gaafiin tokkoffaan akkas jira. Gaafii kana yeroo gaafannu daqiiqaa takka keessatti deebifamuu qaba. Carraan daqiiqaa takka gaafii hundaafuu. Tokkoffaa akka biyya keenyaatti paayileetiin dubartii yeroo jalqabaatiif xayyaara balaaliste eenyu dhalattuu eessaati? Maqaa ishee beekuu baadhu si Harargeedha. Bakka itti dhalatte yeroo baay'ee ijoolleen waan akka xiyyaara kana baamnaa ni danda'an ijoollee Wallaggaa natti fakkaatu. Isaanuma dheesha akka boontuu taatee laata tarii.
Boontuu yeroo sana eessaa beeku kan akkasii. Hayyee asumaan gaafiin tokkoffaan gaafatameeti gaafii lammaffaa lakkoofsa lama lubee girmaatii lakkoofsa lama gaafatamtu lubee girmaatii gaafii lakkoofsa lamarra jiru akkas jaa lubee girmaa sirnaan horduu fi maqaan artistii Xilahuun Gasasaa ka jalqabaa kan maatiin isaa baasaniif eenyu jedhama? Raggaasaa. Eenyu dhaabaati dhugaa dhaba. Maqaa kan biraa qabaa isla? Qaba. Abbate dhaaba abbaan isaa dhaaba. Abbaan isaa dhaabaa inni abbate. Hayyee gaafii lakkoofsa lama gaafatamee lakkoofsa sadii. Gaazexeessituu Boontuu Raagaa lakkoofsa sadii gaafii lakkoofsa dira jiru akkas jaa gaafii kana lakkoofsa sadii. Artistii Oromoo walaloon isaa xaafii qucuucatte hundeetti naanaamtu axanxarii rooba keessa laaftoo mataan burkutaa'e ati akkamiin achi teessaa nattuu guyyaan golgolaa'e jee artistiin sirbe eenyu? Sirba sanis sagaleen irraa nuu jetteeti. Artistiin sirba san sirbe maqaan isaa eenyu akka ta'e nuu eerta jechuudha. Bishaan maaloo keenya maaloo booruu jedha. Waan jedheef iyyuu hin beeku. Maqaan isaa immoo artist weellisaa Xilahuun Gassasee. Kaffii kootti booddee naan dabalatu. Hayyee gaafii lakkoofsa sadaffaa booda deebiin isaa ka deebi'u ta'a jechuudha. Sirbi isaallee achumaan booda ka sirbamu ta'a. Gaafii lakkoofsa afuraffaa dabarraa jechuudha. Gara abbaa carraa gaafii lakkoofsa afurii dabarraa. Lakkoofsa afur lubee girmaa gaazexeessituu lubee girmaati. Lakkoofsa afur akkas jedhamu sirnaan hordofi. Lakkoofsa afur akkas jedha wal gaafachuun hin danda'amu. Gaazexeessaan afaan Oromoo kan jalqabaa maqaan isaa eenyu eessatti bara meeqatti? Gaazexeessaan afaan Oromoo kan jalqabaa maqaan isaa eessatti ammoo eegale bara meeqatti kajuu asumaan nu deebistaa jechuudha. Gaafilee gaafataman keessaa ammoo hanga tokko deebistee qabxii walakkaan akka namu ta'a jechuudha. Bara raadiyoon maal cabsa jedhan sana ture kan inni sagaleen Oromoo raadiyoo cabsaa bara jedhame sana keessa ture. Afaan Oromoodhaan yeroo sana daqiiqaa 5 qofaaf darba ture seenaansaa kan inni itti dhalate gara Harargeeti garuu maqaasaa tokko gara Harargeeti. Gaazexeessaa jalqabaa abbaa kitaaba hawwii fa'aa jechuudha. Hayyee gaafii fi deebiin keenya akkuma itti fufetti jira. Gaafii lakkoofsa gaafatamee lakkoofsa afurii amma immoo gara gaafii lakkoofsa shanitti ka dabarru lakkoofsa shan. Hayyee lakkoofsa shan ammas gaazexeessuu Boontuu Raagaa lakkoofsa shan gaafii lakkoofsa shan irra jiru akkas jaa. Gaafii lakkoofsa shanii sagalee bineeldotaa keessaa sagalee bashoo yookaan ammoo adurree dhageessiftaa jechuudha qixa sirriitiin. Fudhachuun qabu garuu. Kan adurreedhani? Adurree. Okay. Garuma keessa jechuudha. Jaaladheera dhuga. Miyaau. Sirriidha dhugaa waaqamaan. Miyaau. 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 Hayyee sagalee namaa ta'e dhageenye mi'aawu jaa. Hayyee gaafii lakkoofsa ja'a abbaa gaafii lakkoofsa ja'a namni kaasee eenyu abbaa carraa lakkoofsa ja'a lubee girmaati ammas gaafii lakkoofsa ja'a akkas ja'a sirnaan dhageeffattee deebistaa gaafii lakkoofsa ja'a. Makmaaksa Oromoo keessaa
lama ibsi saba makmaaksa Oromoo keessaa lama makmaaki ibsa kenni jedha. Makmaaksi sun maal akka laallatu maaliif akka mammaakamu. Oromoo yeroo mammaaku wayif mammaaka waan adda addaatiif waa hedduuf mammaaka jechuudha. Dubbii hedduudhaaf mammaaka. Mammaaksa san makmaakteeti maaliif akka mammaakame ibsa goota jechuudha. Mammaaksa kan kee makmaaksa lama yoo xiqqaate. Tole mammaaksa baraan wal qabatudha kana nama mammaaku. Mammaaksa baraan wal qabatudha. Oromoon yeroo mammaaku baraa fi furgugee gadi jedhanii jala darbuu jedha. Yeroo tokko tokko barri namatti tola namatti bada. Bara namatti tolee akka callisuu jechuudha. Baraa fi furgugee gadi jedhanii dabarsuu jedhee mammaaka. Kanaafuu deebisee tokko. Kan lammaffaa immoo bara namatti tolee harba gambaa godhanii bara namatti badee harba garbaa hodhanii jedha. Kanaafuu mammaaksa baraa wal qabatu hin jedhu. Mammaaksa biraa akka beeluutan sirban morma nama jallisaa jedha Oromoon. Akka namni naannoo keenyaa jiraatutti jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Walumaa galatti of ta'uun waaqeffataa ta'uun of ta'uudha. Ayyeegaa gaaffii lakkoofsa ja'a makmaaksaa kajaamu kan akkasitti dhageessan ta'a. Abbaa carraa gaaffii lakkoofsa torba. Lakkoofsa torba kan gaafatamu eebbisaa jiru. Gaazexeessaa eebbisaa jiru lakkoofsa torbarra gaaffiin jiru akkas ja'a. Gaaffii kana sirnaan hordoftee deebistaa wal gargaaruun hin danda'amu. Gaaffiin torbaffaan akkas ja'a. Pirezidaantoota mootummaa naannoo Oromiyaa hanga ammaatti Oromiyaa bulchan lakkoofsaan bara isaanii wajjin eerta ja'a. Jalqabarraa kaatee. Yoo guutuu isaa deebistee qabxiin guutuu sii kennama. Yoo guutuun deebisee immoo qabxiin guutuun hin kennamu. Abbootiin. Junaaddiin Saadoo baroota 1990 keessa Abbaa Duulaa Gammadaa 1990 hanga 2000 keessa Shimallis Abdiisaa tartiiba naan hin jenne. Jalqabarraa ka'ee jalqaba tartiiba isaanii yaadadhu kanan yaadadhu maqaan isaanii Abbaa Duulaa Gammadaa isaan dura immoo Junaaddiin Saadoo Abbaa Duulatti immoo aansee lubbuun isaanii ammayyaamuna jalaa badaniiru. Hayyee gaaffiin kun guutumaan guutuuttis hin deebine dhumarratti gaaffiin ka deebi'u ta'a. Qabxiin immoo abbootii murtiitiin kan qabamu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 8 abbaa carraa gaaffii lakkoofsa 8 ka ta'e. Abbootiin murtiis hordofaa jiru. Hirmaattonnis gaaffii kana sirriitti dhageeffadha. Ammoo wal gargaaruun hin danda'amu. Seera gaaffii deebii kana keessatti wal gargaaruun hin danda'amu. Dhuunfaadhaan kan gaafatamtanii. Gaaffii lakkoofsa 8 irra jaamu akkas jira. Saamii ogeessa sooshaal miidiyaa JMN Saamii gaaffii lakkoofsa 8 akkas jira. Dhalataan Oromoo sababa daldala garbaatiin bitamee erga biyyaa bahee booda impaayera Hindiidhaa jaaruudhaan Hindii bulchee waggaa dheeraadhaaf maqaan isaa eenyu? Dhalataa Oromoo sababa daldala garbaatiin bitamee biyyaa bahee impaayera Hindii jaaruu danda'e kan Hindii bulche eenyu seenaa keessatti maqaa isaa deebistaa jechuudha. Beekan ture garuu akkuma ergiin umuriin koo dabaleedha kan waan akkasii deebisuu dadhabe. Namni bulche hin jiru Hindii. Ammayyuu Hindiin bulaan jirtu oolanii ma bahu. Ayyeegaa gaaffii nuti gaafannu irratti dorgomaan keenya kun hin jiru jee falmee ta'e jechuudha. Deebisuu osoo hin ta'in sirra falmii ta'e godhe gaaffii. Ayyeegaa gaaffiileen kun hundinuu dhumarratti ka deebi'an ta'a. Abbaa carraa gaaffii lakkoofsa 9 kakaasee lakkoofsa 9 ammas eebbisaa jiruuti. Gaaffii lakkoofsa 9 akkas ja'a gaaffii kana sirnaan dhageeffadha. Hirmaattonnis eebbisaanis jechuudha. Gaaffii haala yerootii wajjin wal qabattu gaaffii kana namni hundinuu ni beeka jeetii yaada. Olompikii Paaris marsaa 38 irratti dorgommii atileetiksii taasifameen Itoophiyaan akka addunyaatti meeqaffaadha Afrikaa irraa meeqaffaadha akkasumallee
biyyi tokko akka sadii qaban maali yoo dandeesse ammoo badhaasa isaanii sadarkaa badhaasa isaanii wajjin kan eertu ta'a jechuudha. Akka addunyaatti 44 natti fakkaata. Akka Afrikaatti 44. Itoophiyaan biyyoonni sadarkaa irra jiran Ameerikaa, Chaayinaa fi sadarkaa sadaffaarra Ameerikaan warqii 40 fi meedaaliyaa sanaa gadi, Chaayinaanis warqii 40, biyyi sadaffaan maana jalaa badde intini gaafataa bar. Kanaafuu tokkoffaan Ameerikaadha, lammaffaan Chaayinaadha. Itoophiyaan meeqaffaa irratti argamti naan jetti? 44ffaa irratti argamti. Afrikaarra 5ffaa, Afrikaarra 7ffaa irratti. Hayyee gaafiin kunis guutumaan guutuutti hin deebine kan deebifamuuf yaalameera malee akkasuma amma gaafii lakkoofsa 10 abbaa carraa lakkoofsa 10 lakkoofsa 10 saami lakkoofsa 10 akkas jaammoo sirboota aadaa Oromoo godinaalee yoo xiqqaate sirboota aadaa Oromoo godinaalee 5 maqaa isaanii eeri jaa yoo dandeesse immoo agarsiisi. Godina Harargee, Shaggooyyee, Wallaggaa, Kunkummee, Shawaa Dhiichisa, Arsii Tirrii, godinni biraa eessa ture? Godina Oromiyaan godina meeqa qabdi? Kan Booranaa maal ture? Afur hin ga'u? Hayyee gaafiin kunis guutuun guutuutti hin deebinee dhumarratti immoo gaafiileen kun hundinuu kan isinii deebi'u ta'a. Qabxiin abbootii murtiiti dha. Jechuun amma tokko bakka laattaniif bakka isa qabxii laadhaaf bakka qabxii laadhaaf rakkoon qabu abbootii murtii beekana. Gaafii 11ffaa abbaa carraa lakkoofsa 11 lakkoofsa 11 eebbisaa jiruuti gaafiin lakkoofsa 11 irra akka jiru akkas jaa isa kana immoo sirriitti biriifilee ibsuu qabda. Daqiiqaa muraasa keessatti isumaa faayidaa miidiyaa afureerii jaa yoo xiqqaate faayidaa miidiyaan qabu afureerii. Faayidaa miidiyaan qabu keessaa tokko ummatni wanta barbaadu ummataa fi mootummaa gidduu ta'ee giddu galeessa ta'ee hojjechuudha. Aadaa guddisuudha. Hawaasummaa guddisuudha. Diinagdee guddisuudha. Dhaamsa dabarsuudha. Faayidaa miidiyaa lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Diinagdee irratti, siyaasa irratti, hawaasummaa irratti akka mootummaa afuraffaatti ni tajaajila miidiyaanii. Gaafii lakkoofsa 12 dabara lakkoofsa 12 abbaa carraa lakkoofsa 12 saamiidha. Isa kana immoo akkas jaa sagalee bineensota keessaa isa kan qalamee yookaan qamaleedha dhageessisii jaa. Garuu gaafii gaafatamanii darban daanyonni gulana hoo carraa nuu kennan carraa deebisuu arganne kallattii qaba. Mana keessanii jiranii laata majarraa? Qamalee sagalee qamalee nama sagalee qabaatteef dhiistee iyyuu waaqa beeka. Qabdi. Indee hin qabdu dhugaa barbaadee nabe. Anjedhu qabdu. Qamalee immoo waa'ee keessa isuma beeka.
Amma carraa manaaf kennamu qabxii akka deebisnee bira kun qabxii laattanii fi deebisna. Hayyee qabxii akka daanyotaatitti qabxiin nuti ilaalaa turre nama tokko qofa qabxii olaanaa kan qabu san keessaa namni lama innis Lubee Girmaa gaazexeesstuu Lubee Girmaatii fi Daarektarrii sooshaal miidiyaa JMN Saamu'eel qabxii walqixa qabu. Isaan lamaan gaafii ittiin adda baasan gaafiin ittiin adda ba'u gaafii kanaan dura mana keessaa gaafatames ta'e gaafii haaraa karaa gaafataa keenyatti deebisna. Inni gaafii isaan lamaan addaaf nu baasu qabxii 0.75 waan qabaniif qabxii isaan lamaan addaan baasu kan nuuf dhiyaata. Dorgomtoonni keenya gaafii gaafataman keessaa namni lama qabxii walirra bu'ee ka jiru, namni tokko dursaatti ka jiru. Sirni badhaasaa booda immoo nama lama ka badhaafamu. Sirna badhaasaa irratti nama lama badhaafama. San keessaa namoota lamaan gaafiin isaanii walqixa dhufe gaafiidhaan adda baasnee gara sirna badhaasaatti ka deemnu ta'a jechuudha. Asumaan egaa abbootiin seeraati nu hordofaati jiru. Namoonni lamaan immoo qabxii walirra dhufe gaazexeessuu Lubee Girmaatii fi Saamiidha. Isaan gaafiin adda baasnu ta'a. Gaafiin isaan ittiin addaan ba'anis abbootii qabxiin isaanii abbootii murtiitiin kan qabamu ta'a jechuudha. Kanaaf sirboota godinaalee 5 agarsiisuudhaan agarsiisanii karra agarsiise immoo abbootii murtiitiin qabxiin kan kennamu ta'a jechuudha. Sirboonni aadaa agarsiifaman kunis Asumaayyoonii fi illee sirba aadaa Harargee kan Wallaggaa, Shawaa fi akkasuma sirba Wallooti. Sirboota afuran kana namni qixa sirriitiin agarsiise. Sirboota filatanii agarsiisuu danda'an aadaa jechuudha. Boorana, Harargee, Shawaa, Wallagga, Walloo. Hayyee Tuulama. Hayyee jalqaba irratti kan agarsiisu Saami gaazexeessaa fi manaajara waliigalaa sooshaal miidiyaa Saamiitu agarsiisaa jechuudha jalqaba irratti ba'ee. Godinaalee 5 tokkoffaa irratti Boorana irratti agarsiisa. Carraan laattaniif baay'ee galatooma. Oromiyaa bakka bu'ee iddoo kanatti argamu kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Oromiyaan shubbisa baay'ee qabdi. Waa'ee Oromiyaa dubbannee hin finnu gaa. Egaa carraan laattaniif baay'ee galatoomaa jecha an mo'attuun beeksisaa. Nama mo'ate beeksisaan jira. Lubeen mo'atteetti dorgommii kanaa. Agarsiisuu hin danda'u. Hayyee egaa dorgommaan lammaffaan guutumaan guututti qofee qaxee namoota lama. Hayyee Lubee Girmaa as baatee agarsiifta. Lubee. Boorana. Boorana irraa turte kan itti aanutti dabarsa. Shubbee daa'ima lewwee. Sa'aatiin kee dhumataa jira. Maalittan darba? Sa'aatiin kee dhumataa jira. Harargee. Baangaan argan.
Egaa gaaffii adda baasuu saamii fi gaazexeessituu lubee gidduutti taasifame lubeen injifattee qabxiin saamii immoo kaansel jalaa yookiin jalaa haqameeti kan inni jiru. Qabxiin isaatii fi qabxiin gaazexeessituu Boontuu Raagatiin waan walqixa ta'eef qabxii isaan lamaan adda baasutti kan deeminu ta'a. Qabxii isaan lamaan adda baasuun erga walitti deemineen booda qabxiin isaan lamaan adda baasu sun qabxii gahaa yoo ta'e warra kaan waliin kan isaan walgitu yoo ta'e kan wal dorgomsisnee dorgommii keenya gara xumuraatti finnu ta'a jechuudha. Kanaaf dorgomsiisan keenya qabxii gaazexeessituu Boontuu Raagatii fi daayirekteera sooshaal miidiyaa waliigalaa Saamu'eel isaan lamaan adda baasu gara dorgomsiisaa keenyatti kan deebisnu ta'a. Dorgomsiisan keenya gaaffii isaan lamaan adda baasu dhufaa dhiyeessu. Nuuf kolchaa jecha guutummaan guutuutti dorgommii keessa waan haqameef dorgomaan keenya daayirekteerri sooshaal miidiyaa JMN kanaaf qabxiin boontuu qabxii lubeetiin akka walgituu fi dorgomtoota kaan akka walgituuf qabxii boontuudhaan adda baasu boontuudhaaf qabxiin dhiyaate qabxiin ishiin qabdu gara gaazexeessituu lubeetitti kan siqsu yoo ta'e lubeedhaan kan dorgomtu ta'a jechuudha. Kanaaf lubee girmaa agarsiisteetii Boontuu Raagaatti kan ta'an jechuudha. Kan aadaati. Agarsiisudha. Abbootiin seera laalaa. Miliqtee dhuftee. Namni jalaa qabu. Miliqtee dhuftee. Akka ishee dhadhaataa. Abbootiin murtiitiin qabxiin kan adda bahu ta'a. Badhaasni tokkoffaan badhaasni qophaa'e birrii 3,000 fi nyaata aadaa cukkoodha. Nyaata aadaa cukkoo fi tokkoffaa qabee maal haa godhu? Tokkoffaa qabee qarshii 3,000. Nyaata lammaffaa qabee nyaata aadaa cukkoo. Nyaata aadaa cukkoo. Komsaadha. Hayyeegaa osoo sirna badhaasatti hin ce'in dura osoo abbootiin murtii qabxii beeksisanii sirna badhaasatti hin ce'in dura gaaffilee gaafataman gaaffii 12 kan deebisnee ifa goonuu kataa jechuun kan deebiniif ka deebi'eesi. Gaaffiin tokkoffaan paayileetiin dubartii yeroo jalqabaatiif akka biyya keenyatti xayyaara balaalessitee eenyu ta'ettu innis bara 1960 keessa Immabaabeet Emmiruu jedhamti dhalattuu Wallaggaati. Immabaabeet Emmiruu jedhamti bara 1960 keessa. Gaaffiin lammaffaan maqaan artistii Xilahuun Gasasaa kan jalqaba kan warri isaanii baaseef eenyu kajuuf Dandanaa Ayyaanooti maqaan isaaniiti. Erga gara Finfinneetti yeroo as dhufu Xilahuun jedhanii moggaasanii fi dhalataa Wallisooti. Gaaffiin sadaffaan artistiin Oromoo xaafii qucuucatte hundeerraa naanaamtu hundeetti naanaamtu jechuun axanxarii rooba keessaa laaftoo mataan burkutaa'e. Xaafii qucuucatte hundeetti naanaamtu. Hundeetti naanaamtu akkas jedhee sirba artistii Taaddasaa Fiixeeti. Bishaan muummee keenyaa booruu jedha hoggaansi yaadadhee boo'uun jedha akka jedhu artistii Taaddasaa Fiixeeti. Gaaffiin lakkoofsa 5 irra jiru sagalee bineeldotaa keessaa sagalee bashoo yookaan bashoo bakka takkatti hin jaamu sagalee adurreeti. Boontuu Raagaa maal jette mi'aawu jettee kan deebistee mi'aawu. Kajuuta gaaffii lakkoofsa 6 irra jiru makmaaksa Oromoo keessaa lama jechuun ibsa kajuu lubee girmaa deebistee jirti isa bira kunna. Gaaffii waliigala yeroo deebisnu pirezidaantota mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaati hagamma Hassan Ali, Junaayid Saaddoo akkasumatti Abbaadulaa Gammadaa, Alamaayyoo Toomsaa, Muktaar Kadir, Lammaa Magarsaatii fi Shimallis Abdiisaati jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 8 irra jiru dhalataan Oromoo sababa daldala gabiraa bitamee Hindii dhaquudhaan impaayera Hindii ijaaree
Hindii bulchee eenyu ka jiru maqaan isaa Waaqoodha. Maalik Ambar ka jedhamu beekamaadha jechuudha. Seenaa Empire Hindii keessatti ilma Oromoo akka ta'es addunyaanis ni beekti. Maalik Ambarii dhalataa Harargee Haramaati. Gaafii sagalaffaa Olompikii Paaris marsa 38 irratti dorgommii atileetiksiitiin Itoophiyaan isa kana immoo sila JMN miidiyaa keenya hordoftan ta'ee gaafiin kun guutumaan guututti ka deebi'u ta'a jechuudha. Miidiyaan gaafiin kun ka qophaa'ee gaafiin kun hordoftoonni keenya miidiyaa keenya sirriitti hordofaa jechuu fedheeti. Gaafiin kun miidiyaa JMN irraa ka qophaa'ee 47dha jechuudha akka addunyaatti. Akka Afrikaatti sadarkaa afuraffeessoo irra jirti jechuudha. Itoophiyaan meetii takkaa fi badhaasa warqee tokkoo fi meetii sadiini. Gaafii 10tti hoggaa dabarru gaafii lakkoofsa 10 atileetota sirboota aadaa godinaalee Oromiyaa keessaa 5 maqaa eeru ka jiru Harargee irraa kan Shaggooyyeedha. Shawaa dhufnee Ragadaa. Jimmaadha innillee gartummee fi oltummee jira. Akkasumatti kan biraa Geelloonis jira kan iluu abbaa booraati. Sirboota godinaalee Oromiyaa keessaa 5 eeruu dandeenya jira. Gaafii shanaffaa faayidaa miidiyaa ka jiru miidiyaan faayidaalee hedduu qaba. Faayidaa miidiyaa ibsuun barbaachisa. Faayidaalee miidiyaa ka jirus deebi'eera. Gaafii lakkoofsa 12 sagalee bineensota keessaa kan qalame yookaan qamaleeti. Inni kun immoo sila sirriitti agarsiisee guutumaan guututti agarsiisuu hin dandeenye. Dorgomaan keenya kan nuuf falme ta'an jiru jeeti. Hey, no. Kau. Jechuudha. Egaa dorgomtoonni keenya warri injifatan baga gammadan jecha qabxii olaanaa fiduudhaan tokkoffaa dorgomaa keenya kan ta'e qabxiin isaas 5.75 deebisuudhaan qabxii tokkoffaarra kan jiru gaazexeessaa eebbisaa jiru. Qabxii dorgomtoota keenya keessaa injifataa lammaffaa irratti yookiin injifattuu lammaffaa irratti ka argamtu qabxii 4.5 deebisuudhaan gaazexeessituu Lubee Girmaa. Sadaffaa irratti qabxii 2 deebisuudhaan gaazexeessituu Boontuu Raagaa. Egaa tapha dorgaa durgee JMN hundeeffamaa guyyaa hoggaa tokkoffaa isaa sababeeffachuun hagayya 7 qophaa'een haga ammaatti kan ture kana fakkaataa gara badhaasatti kan ceenu ta'a. Badhaasni keenyas immoo badhaasni tokkoffaan qarshii 3,000 badhaafamaa tokkoffaan badhaasni isaa qarshii 3,000 yoo ta'u badhaafamtuu lammaffaan immoo nyaata aadaa keessa cuukkoo nyaata aadaa cuukkoon kan qophaa'edha. Badhaasni keenya immoo karaa gaafata keenyatiin dhiyaatee mana keessaa kan kennamu ta'a. Karaa badhaasatti haa ceenu. Hayyeegaa dorgommii dorge taasifameen dorgomtoonni keenya sadarkaa tokkoffaa hanga lammaffaa kan badhaafaman ta'a. Badhaasa kana kan nuuf kennan abbootii murtii keenya Daayirektara JMN Rabbiraa Leenjisaatii fi abbaa biraandingii dhaabbata jirraa waliigalaatii fi akkasumas abbaa teekinooloojii Olit kan ta'e Daraaraa Tasfaayee waliin badhaasa kana kan kennan ta'a. Badhaasni sadarkaa tokkoffaan badhaasa abbaa birrii mo'ataa sadarkaa tokkoffaa badhaasa birrii 3,000 lammaffaa nyaata aadaa Oromoo keessaa cuukkoo kan badhaafamta. Badhaasni keenya kabajaadhaan mo'ataa keenya dorgaa durgee har'aa gaazexeessaa eebbisaa jiruutiif kan kennamu ta'a. Meestii hamileedhaan mee al takka hamileedhaan gara waltajjiitti hamileedhaan baga gammadde. Badhaafamtuu lammeessoon Lubee Girmaati. Lubee Girmaatiif immoo badhaasa nyaata aadaati ka qophaa'e. Nyaanni aadaa immoo ka jalqaba dhiyeessineedha. Nyaata shumatti kennita shumatti kan fudhadhu lubeedhaaf hamilee lubeedhaaf hamilee nyaata aadaa daraaraa fudhatte. Cokkoo jechuun ka Oromoo biratti kabajaa guddaadha kan inni qabu.
Nyaata aadaa daraaraa jechuun kabajaa guddaadha kan inni qabu. Nyaatichas nyaatetti murtii kunis dorgommiidha. Nyaatetti murtii nyaaticha. Hayyee. Ifatti. Cukkoo heera. Egaa achuma tura. Egaa bakka jirtan turaati. Lubeen badhaasa ishii gaa. Hin jalqabdi. Garuu cukkoo jettanii nyaata aadaa osoo jettanii gaarii ture. Egaa badhaasa qopheessaa akka lubees nusu shawwade. Itti basiqee tirmaan nama akkam ree lubee mee yaada kennu ibsatti. Baay'ee natti toleera. Nyaata aadaa. Gammachuu. Maal man jedhee gammachuu koo ibsadhu hin qabu baay'ee. Maalin jedhee kanarra nagaa. Nyaatichi kaa nyaata aadaa Oromoo waan ta'eef Oromoon as jirtan hundi keessanuu walitti dachaanee nyaata aadaa keenyaa kan akka nyaannu jedha. Jalqaba irratti garuu nam tokko gurshuun barbaada. Harka koo nam tokkoon gurshuu barbaada. Dorgommii hedduu waliin dorgomne sadaffaa irratti kan isheen argamtu badhaasa argachuu baattus badhaasa koo kennuuf hin barbaadu. Egaa boontuun sadaffaa baatee kottu. Gurshaa argattee jirti. Yaada ishee ibsattu. Yaada ishee ibsattu. Akkanas achiin dhaabattu. Sadaffaa baatee egaa lubeen akkuma Taamiraat Tolaa badhaasa isaa dabarsee nama biraatti bukkee. Badhaasa isaa dabarsee nama biraatti bukkee lubeen dabarsee kennite. Lubeen baay'ee galatoomi jechuun barbaada. Itti aansee immoo hanqaaqutti bakka namatti baafanne nyaannu. Tokkummaadhaan dhufnee nyaanna. Kanaafiyyuu xiqqoo arga nyaannee raanne booda dhuftu jechuudha. Daqiiqaa lama booda dhuftu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii kanatti akkasuma baay'ee bu'aaraa jirtanii bashannanaa jirtanii mamii tokko illee hin qabnu. Egaan nama sagantaa keenya gara xumuraatiidha kan fidanii jiru. Osoo hin xumuriin dura immoo gaazexeessitoonni yaada qaban yoo qabaatan daqiiqaa tokkodha kan laannuu fi sirraa haa jalqabuun. Galatoomii carraa naa kennitee fi sumanna yaadate kennu rabbirraa afaan illee waa'ee lakkoo ta'anii na yaadannee badhaafamee illee yaada koollee akkan ibsadhu carraa naan kennine kuni loogidha. Hayyee galatoomadha baay'een itti gammadee hundi keessanuu keessumaayyuu Daayiriktarri GMN TV dargaggoo Rabbirraa Leenjisaa maal keessa dabartee akka as geenye kan waliin beeknudha. Guyyaa har'aa kana ga'uu keetiif reefuun carraa argadhe waan ta'eef baga gammadde. Hayyee kanatti aansuun wanti jechuu barbaadu egaa GMN TV'n har'arra ga'eera. Waggaa tokkoffaasaa kabajaa jirra. Kabajne as geenyeerra haala ho'aan kabajneerra. Waggaa har'aa immoo kana caala irratti hojjetamee wantoonni barbaachisan wanti hir'ate guutee waggaa har'aa haala addaatiin immoo haala kanarra bareedaa ta'een akka geenyee kabajnu abdii guddaan qaba. Qophiin har'aa garuu qophii bareedaa ture. Waggaa har'aatiin nu haa ga'uun jedhaanii galatoom. Yaada biraa nama qabdan jirtu isiniif laaddu lubee. Tokkoffaa waggeetii yaada yoo qabaatte. Tolee baay'ee galatoomaa anillee jalqabbiin jira miidiyaa waggaa 4 ol ta'us ani yeroo jalqabaafidha kan inni as gidduutti argame. As gidduutti argamuuf ammoo hedduu gammadeedha kan inni jiru. Dabalatatti immoo namni ani galateeffachuu barbaadu nuuf daayirektaraadha. Nuuf daayirektara miti hoogganaa keenyadha. Hoogganaa keenyaan hojii kana malee hojii bukkeetti qaba. Hojii koo sana bukkeetti na jajjabeessee hojii koo lachuuyyuu jajjabaadhee akkan hojjedhuu fi gargaarsa akkasumallee gorsa guddaa kan naa laate rabbirraa galatoomii jechuun hin barbaada.
እንግዲህ በዛሬ አንደኛ ዓመት የጅራ ሚዲያ ኔትወርክ የቴሌቪዥን ዝግጅት አንደኛ ዓመቱን እያከበረ ይገኛልና በዚህ ዝግጅት ላይ ደግሞ የጂኤምኤን ቴሌቪዥን ዳይሬክተር ረቢላ ለንጂሳ ተገኝቶ ዝግጅቱ ሞቅ ደመቅ ብሎ እንዲከበር ስላደረገ ከልብ እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ቡናው አለ፣ ኬኩ አለ፣ ምግቡ ቀርቧል። አፋኝ በደስ የሚል አፋኝ ቀርቧል። እንደውም ፊት ለፊታችን እንቁላል እያየን ነውና እኔ እዛ ላይ ነው ሳሊ ቤት እያረኩ ያለሁት። ዳቦም እዛ አካባቢ ይታየኛል። አዎ ከዛ በኋላ እሱን ከካሜራ ጀርባ እናወራዋለን። እና ያው ደስ የሚል ዝግጅት ነበር። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁላችሁም እንደዚህ ህብረቱ ሞቅ ደመቅ ብሎ ስላለ ደስ ብሎኛል። እኔም አብሮነታችን አይለየው። የተሻለ ደግሞ በሚቀጥለው አመት ጥሩ ሰርተን ድጋሜ እዚህ ሞቅ አድርገን የምናከብር ያድርገን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ሀየጋ እኔ ገጽሳ ጄሜን ለሚስሬትን ጃማ ሚዲያን ኩን ሁንዴፈሜ ኤብ ሰገንታ ሁንዴፈሜ ሳ በረ ደበሬ ራ ሀይገሉ መሌ ወጋስ ዱረ ሚዲያ መሌ ገሌ በረ ደበሬ ጋ ኢፋን ኢፈቲ ሚዲያን ኩን የሮ ኤብፈሙስ እኔ akka gaazexeessaa miidiyaa kanatti wajjin ture waa'ila kiyya Rabbiraa Leenjisaa wajjin akkasumas hoogganaa qofa osoo hin ta'in waa'ilaasi waggaa tokko geenyee jirra jechuudha. Akkuma gartanii miidiyaan kun miidiyaa jaalalaati yoo hin dandeenya. Miidiyaan kun miidiyaa jijjiiramaaf hojjetu. Namoota hedduu kana kun akkanatti walitti fidee jaalalaan sagantaa babbareedaa bashannansiisoo waliin hojjechaa jirra. Gara fuulduraatti miidiyaan kun miidiyaa dorgomaa miidiyaa jabaa akka ta'u abdii qabna. Asumaanuu ammoo warra maatii JMN hundaniin jaaladha. Jabaadhaa fuulduras akkanumatti fufnaan jaa. Hayyan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya jalqabaa kaastanii aga xumuraatti waan nu waliin turtaniif hedduu ulfaadhaa jenna. Sagantaa kana beeksisuun kan isin faana ture anis Manee Rajjeeti gama ogummaa kaameraatiin Saamii fi yaada isaan nu faana turanii daawwachuu keessaniif ulfaadhaa.